yeroo Ustaz lammaffaadha Muhammad Bayan asirratti moo asirratti Nisa. no Mubaarik yeroo lammaffaadha sagantaan tun narraa bocolamuudhaaf narraa aduudhaaf yeroo Bocolamne dhaggeeffadhaa Ustaz Muhammad Bayan. Wallahi isin jaalladhaa. dhiifama wajjiniin bayaa Wanni isin baatan of hin jiru dhaggeeffadhaa. Dhaggeeffadhaa. Dhaggeeffadhaa Ustaz. Dhimmi nu dhufneefi Ustaz mariidha. Marii keessa immoo Ustaz Hamzaan maal jedhan? Rabba taasisu. Natti hin fakkaatu garuu Rabbi haa taasisu. waan mataa ganna qabachiise jedhee maaliif dubbata? Maamee keenya sabari. Ustaz Muhammad Bayan deemuun hin jirtuuti maqaan keessan dubbatamee kee dhaggeeffadhaa. Amoo Ustaz Rabbii sodaadhaa akka nama obboleessaatiin akka nama cinaa dhaabbatu jeetan sitti akka obboleessaatitti sitti dhufee tolee marabbaa naan jette erga marii jette aboo guyyaa kan akka anaaf isin qofti mari'annu ayyee laa Ustaz dhaggeeffadhaa. Anaaf isin qofti mari'annee wanni nu buufnu hin jiru Ustaz kiyya qaalii tokko. Lammaffaan immoo Ustaz Hamzaan Shee Jaabirii ta'uu mala wanni isaan jedhan ta'uu dhiisu mala Allahu alam. Jecha lamaan jaa Mubaarak laal obboleeyyan Ustaz Muhammad Bayan obboleettii tiyya booniyyee yoo haasawni kiyya isin tuqe dhiifama. Aniin kun xiqqishoo matan jabaadha. Waanin je'e kana gartee numan je'e Rabbi haa godhu jireenya keessan Rabbi isinii haa urgeessu isinii haa bareechu. Ani yaadana fakkaateen je'e malee ta'uu dandeessi ta'uu dhabuu dandeessi. Ammallee marii itti oofaa animmoo wanni nin jechuuf adumuu beekiyya. Yeroo hedduu ni beektagaa mataa jabaadheetii waan takkatti dhiibbadha waan taateef jecha viidiyoo tana namni waraabbattan keessaan naa ergaa takkaa isinillee naa ergaa maaliif jennaan irra guddaa namni haasa'u kiyya kana deemeetuma ifiif irra gahaa tanaaf haganmaan jechuuf adamuu beekiyyetti oofi naafsi kadir kiyya nin fitadha naafsi tanaaf Ustaz Muhammad Bayan akka nuti garuu kanatti mariidhaaf hin deemu inni gargaarsaaf dhufe gargaarsa san maaliif jennaan yoo amma kadirniin dubbadha jee afaan qaba waan taateef yoo marii taate marii ni oofna yookaan ammoo akkuma seenaa qabadhaa viidiyoo tana namni waraabbattan mubeesaa. La Ustaz Hamzaa Shee Jaabir takka afaan isin bu'een beeku hin deemtanus deemuuf isin jirtan. Isinin kabaja isinin jaalladha haga isin kabajan caalaatti jechuudha. Ni beektu kan ammoo. Tole laa niin ta'a abshir. Ammoo viidiyoo waraabaa seenaa ergaa niin ta'a. Ayyee. Ustaz Muhammad Bayan kanaafuu mariirra jirama waan ta'eefi mariidha. Ta'uu mala ta'uu dhiisuu mala Allahu alam rabbitu beeka jedhan isaanu. Rabbi immoo waliin sina jira wallaahi al'aazim wala kadir ta'e isa isin rabsu ta'e isa isin qeequ ta'e abbaan fedhe. Isiniif booniyyeen addaan bahuu keessan namni fedhu jira jedhee yaadu'an. Dhagahaala yoo shayxaana ta'e malee namni jaalala jibbu namni wal jaallachuu namaa jibbu jira jedhee yaadu akka kootte jechuudha. Kanaaf isiniif booniyyeen waliin jiraattanii ilmoo argattanii waliin itti fuftan gammachuu uummataati Mubaarak maal jedhe jedhaa seenaa lafa qaadhaa haasaa kana. Kanaaf mee burqaanis dhufee jira yaada malee waa biraan dubbatinaa maal wayyaa ustaaza keenya kana haqubachiifnu agar yaani mana itti ijaarru mata keenya yaadaafannu fi yaada isin irraa buutu mana ijaarree mucaallee itti galchinu akkasiin gatta goonu tole yoo tan isin uummataa kan godhu lakki yoo jettan gabaabsa tole yoo jenne beellama qabnee fi geggeessine malee hadha gargaarsaaf hin dhufne beellama qabnee fi geggeessineeti kabajaan haga beellamni geessutti keessaan illee wanni dubbatamaa jiraate burqaan ni jira ustaazni illee ni jiru nama hagasitti namni akkana naan jedhee utaalee deemu miti ustaaz Hamzaan illee ustaaz Bayaan illee na jalaa hin jarjarina dhiifama na jalaa afe hin jedhina afe jechuun hin ta'u jedhamee manni kun yeroo isinitti cufame narraa haaftee jedha isinin jaalladha kunoo nama 1700 jaarratti isinin kabaja wallaahi billaahi garaana nyaattu ustaaz Muhammad Bayaan baay'ee garaana nyaattu isinii galee مي قدر يادا السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته جرتو وعليكم السلام ورحمة الله السلام ورحمة الله
Wanni dha yaada kiyya dubbadhee bayani. Fitan burqa na obsi. Professor Usman si dura jira. Na obsi. Gababsi. Keekan kaasin. Keekan tokko kaasin. Ani keekaa miti. Ani nama ustaaz inninis ni beeka. Nama ustaaz keessaanis itti dhalaa'ee deeggaree wanni jechuun ture. Ani yaada tokko lama sadi jee yaada lama gabaabsee isinii kaasa. Tokkoffaa irratti ustaazni keenya kun mucayyoon tun ammaan dura Mubaarakilleen akka obboleessa isatti ni gargaaru Oromoo nam mucaa kanaa gargaaru jara adda fagaate kana walitti haa deebisnu jara yeroo hunda gartee ijoolleen tun lakkuma ajandaa ta'anii ijoolleen tun garaa dudda ta'aa deemti walitti finnee ajrii haa dalagannu duris biyya keenyatti akka hawaasa Oromoo keessatti gaafa namni tokko darasaa yookaan nama diinii baratu tokko kabajaa qaba hawaasa keessatti. Ammoo namni tokko gaafa ka'ee na gargaaraa jee fuula keessan dhufe gargaaramuu qaba. Mubaarakilleen kanumarra dhaabbatee mucaa kanaa gargaaruu jedhee dhufe. Obboleettiin teenya jaartiin isaa booniyyeen lakkii naaf hin ta'u jettee maaliif sababa qabdi? Keessaan dhaqee gaafadhee jira. Maaliif hin barbaanne jedhanii ture. Obboleessa kiyya Kadiir adda osoo ijoolleen tun na gargaarte boruu gadi ba'anii ittiin akkana naan jaani hamilee ittiin na cabsanii gargaaramuu niin fadha. Ila dhaggeeffadhaa jira keenya. Gargaaramuu niin fadha. Silaawaa gargaaramuu waan nama gartee wanni godhuu miti. Rakkoon maatu harka gamaaf gamana nu teessise. Jaarsi kiyyalleen umrii isaa guutuu gargaarsa keessatti fixe diinii keessa fixe. Amma mootu deebi'ee ammallee darasaa jira. Maaliin gochuu danda'a? Anilleen kun eega biyya namaa dhufe waggaa lama ka jedhuun yaada kanatti kennitee turte. Okay, hin barbaaddu. Eega hin barbaanne jaarsi kee haadha kee akkana ta'u jennaan jaarsi ishii kophatti waan godhuu qabu waan hin dandeenyeef wanni san mubeellee waan godhuu eega isiin didde waan godhuu hin dandeenye wanni jirreef achitti hambifame. Isiin ammoo eega wanni kun dhufee jaarsi isilleen yeroo hedduu deddeebi'ee wanni inni dubbatu. Xiqqaa fi guddatti abboo rabbii jedha. Wallaahi yoo isii sobate yoo isiin jecha kanan jedhin ani sareedha. Ani dhugatti kijibaadha. Jagatiin anaanis dubbatteetti jecha kana dhugoomsee raabshee. Akkasii jechuudha. Kanaaf amma gabaabsinee wanni jennu ustaaza keenya atillee namni hundi yaada haa kennu Kadiiris yaada haa kennu cadhisii dhaggeeffadhu yaada nama hundaa kiisha keessa kaayadhaa. Badaallee kiisha keessa kaayadhaa. Gaariillee kiisha keessa kaayadhaa. Deebii deebisuuf hin jarjarina. Adda yoo Hamzaan yaada wanni kun akkas haa ta'u jedhees wanni ta'u hin jiru innis yaada kennatee isin gargaaruu danda'a. An akka Kadiiritti yoo ka gargaarsi dhufu ta'e wallaahi summa wallaahi hawaasa nama 7,700 duratti qarshii Itoophiyaa 10,000 Ustaaz Mahammadiif yoo gartee haadha warraasaa walitti galchuudhaaf yookaan gartee waan inni mana kireeffatee haadha warraasaa itti simatu hawaasni kun gargaaruudhaaf ka walitti dhufu yoo ta'e qarshii 10,000 wallaahi rabbiif jechuuf qabe Ustaaz Mahammadiif miti yookaan booniyyeef miti. Jarri kuni Ustaaz Mahammadis dilaawoodha anis dilaawoodha namni kun duratti yoo fedhe waan fedhe yoo dalage rabbiif jechaan godhaaf. Namni kun rakkatee eega fuula kee dhaabbatee abboona gargaara rabbii jedha haadha warraa kiyyaa tana rakkina akkanaatiif innarraa fagaatte tanaatu kana badiitti illee isii ofu jira aboo anuma ifuma bira na fidaatii na laalaa jechaa jira mire. Kanaafuu gaafii namoota hedduu keessatti Ustaaz Mahammadiin kun mucayyoota ni bulfata ka jedhu mee walitti finnee haalaalluun isiniin jaa. Kanaaf Ustaaz Mahammadii kiyya piliis booniyatilleen haga fedhellee yoo ta'e namni waan fedhe yoo jee gaafii namaa deebisuudhaaf hin deewwanni hin jira namni gaafii isin gaafachaa hin jiru yaada kennachaa jira yaada namaa kana dhaggeeffadhaatii kabiraatillee akka gubbaan isinii dhufu yaadni kun isin qaraa deema isin fayyada malee isin hin miidhu gaafa amma Kadiir dhufe yoo isin ji'a takka waliin jiraattan Kadiiriim yoo jedhe yoo ji'a lama waliin jiraattanii nu garsiiftan maashaallah jabeenya keessan argaa jirra inumaatu kun isin qaruu qaba xiiqii keessa isin galchuu qaba anarraa barnoota fudhaa jiran anaafaati warraa kiyyaa biyya kanaaf san teenye dhaggeeffadhaa jiran piliis booniyyee fi Ustaaz Mahammad nurraa barnoota fudhaa narraa barnoota fudhaa qeeqni namaa isin jabeessuu qaba ani jabaadhee haadha warraa kiyya wanni waliin na fide xiiqiidha namni xiiqanyaa dhiirri dhaggeeffadhu dhunootti dawwalanii kute eessaa dhageeya eenyu dubbanna namni dubbatu hin jiru piliis kanaafuu. Dubbadhu ajariitti booniyyee galchaa neetworkii buuse booniyyee malee namni hin buufne ofiin isin baani. Hin arrabsinaa piliis mucaa mucaa kana abshir arrabsitaniillee mucaa kana daangaa keessaa hin baasina mucattii tanallee hin arrabsinaadha dhiisaa piliis. Namni yoo daangaa keessaa darbe dhugaa dubbachuuf waan hin taane godha. Namni kun akka waan hin taane hin gooneefu akka maqaa keenyaan sababa keenyaan namni kun makiinaa jalaa akka hin seenne namni kun akka of hin ajjeefne namni kun akka waan xiiqii takka irra hin buune
piliis hin arrabsinaa daangaatti hin darbinaa rabbii jedhaa dhiisaa isiniin jedhaa yoo gargaaruu dandeessan gargaaraa haa guyyaan qabameef yaaduma gaggaarii kennaa fi akka isaan jajjabaatan hamilee akka walitti ta'an godhaa isiniin jaa hundi keessanuu yaaduma sirrii wooma gartee isaaf hamilee ta'u kennaa fi bira taraa isiniin jaa. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. قالوا بالفعل بروفيسور. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. انتو قيسنو وكم جتان مبارك محمد حمزة خدير بركان فجري انتو قيسنو بغانا جيان جراتني تدراتي جرخينيا اني جولومتن تا سوشال ميديا فايدمتون دا في كومنتي يو غرتي غاري تاتيف قبا علمنا ما هانغا علمنا ما تهتي ندو غورا ilmi namaa tokko hogguu dogoggoree obboleeyyan kiyya nama tokko ka dogoggore gartee ilmi namaa kan dogoggore hin jiru waan namni dogoggore san gabbaasanii keessattuu nama bultii qabu akka namni san wal dhabu godhuun waan fokkottuudha warri waan kana jalqaba gaffite akka wanni nan jechuu barbaadu. Talamaffaadha micoon tuni rabbi gartee ammallee warra kana waliinaa dhiisu wajjaa bulchuu jaartii namaati micoon tun ammallee nama kalee gartee amantii diin islaam kana keessa dhufe silaa eeggachuulleen hedduu bareedaadha gartee warri waan akkanaa kana godhee intalti dhalaa takka numa dogoggortii dhalaan ta'ee ifaa namni akkaataa inni namni sanitti dhiyaateen nama dogoggorsisaa haa ta'u wanni akkanaa kanarraa silaa ijoolleen teenyeef qusattee hedduu bareedaadha safuu hawaasa keenyaallee eeguu akkaataa gartee rabbiillee gartee namarra laala. Duba namni amantii islaamaa qabu tokko har'aan tana nama sattare rabbiin boru guyyaa qiyaamaa isa sattara sitrii walii qabuulleen hedduu bareedaadha. Akkasumaan tahee obboleeyyan keenya kana osoo wal jaalatanii jaarsaa jaartii tahanii biyya halaalaa jiraachuu faayinaansiyaalii rakkoo qabaachuu isaaniitu kana isaan godhe eega kajaamu taate yoo gartee jarri kuni rakkoo uumamte kana hundaa wajjii waliin jiraannaa ilma namaati ka dogoggoruu obboleessa keenya Muhammad Bayaan ani jaartii tiyyanii jaaladhaa gartee waan kanallee irraniin dabraa fi rakkuma nu jirtan akka ilmaan Oromootti nu gargaaraa nu cinaa dhaabbadhaadhaa waliin nu fidaa kajuu taate waan dandeenyuun bira dhaabbanna rakkoon takka illee nu hin jirtu. Wanni guddaan ammoo gartee dogoggora uumame saniif waliif irra dabruudha. Ilmi namaa gartee nama jaartii fi zinaa itti dalagu jiru yoo argamu taate yoo jaartii fi san ka jaalatu taate dogoggorumaa godha jettee irra dabruu fi danda'uudha. Saniif obboleessi keenyallee yoo gartee yaada akkasii ka qabaatu taate ani jaartii tiyya arraas boruu siniin jaaladhaa dogoggoruma uumame kana hundaa wajjin jaartii tiyya gartee dhabuun fadhu haa ta'u faayinanshaaliitu adda nu kaa'e faayinanshaalii kana yoo isin nu gargaartanii sappoortii nu gootan taate jaartii tiyyaaf walitti deebinee wajji jiraachuu ni dandeenya kajuu taate kunoo nutis asuma jirra inshaallah waan dandeenyu ni gargaarra hundi keenyaahu waan kanatti if duuba hin jennu jechuu namu waan rabbiin nu beekun bira dhaabbanna rabbiif jenneeti saniif akkasitti quba qabaadhaadha. Wanni guddaan isaan waan uumame kanarratti gartee waliigaloo tahanii dogoggora kana ilma namaati ka dogoggoru jedhanii waliif irra dabranii akkasii waliin jiraachuu murteessuudha. Wanni barbaannu tana inshaallah rabbi gartee khayrii haa godhu waan dandeenyuun bira dhaabbannaa bultummaan isaanii san gartee bultii karaa qabattee fi bikka takka haa jiraatanii obboleessa keenya kanallee gartee namni isa gargaare nama diin islaam irra ture diin islaam gubbaa jiru namni isa gargaare rabbiin isa gargaara warra isa gargaare isa gadhaabu nu haa godhu wanni takka ittiin iyyutan wajjira keenya galatooma. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikum salaam warahmatullahi wabarakatuh. Burqa yaada gabaabaa. السلام عليكم بقى جراتن سنندنو بقى جراتن أستاذة محمد أستاذ حمزة سنندنو بروفيسور فجي سبونا نمدندنو مال سيتا وني توكو الدنيا تنرتي وني نتاب ننجرو الدنيا كونية دي بيسا الدنيا تنرتي وان غلبي خدا برباچي سادا دلان تكا غافا وني اكسي همتون تكاركا مدته امته هدوداف عمري سي چنا توكو غبروما جراتي yoo wanni fedha haa dhuftu hin jedhin gabroomaa gabbaraa jiraatti. Galchita waan ta'eef ishiin kanaa miti dhiifama wajjin ishii seetanii galchita waan ta'eef wanta galchaa ibsa abbaa jaalalaa lammaffaa mubaarakiyya. Yaa mubaarak ishilleen akkanarraa qalbii hin cabne bihilla. Dhaaboo haa neefitadha. Dhaaboo neefitadha. Mubaarak yeroo takka dhiifama godhu namoonni yaadallee kennatan. Yoo ishiin tun akkas taate akkanaa waliin ni galtanii Awurabbumaa jijaadha. Aboo aniin kunillee nama diiniiti nama diin arsiisu.
Awaan ani dhiifama jedhee oomti jedhee ishii burra kutee ishii akka ishiin itti bultu akka ishiin itti deemtu aanaa gosa irraa bayaadha. Irratti deemaadha isin jedhee mubaarak al taatan illaa alaykum. Dhageeffadhu an amma waan karaana